Rantana fiiziksii kutaa kudhanii boqonnaa takkarraa kaasnee kan wajjin laallu ta'a jechuudha. Boqonnaa meeqa qabaa? Boqonnaa 6 qabaa. Boqonnaa takkarraa kaasnee veektar kwaantitii irraa kaasnee kan wajjin laallu ta'a jechuudha. Unit 1 veektar kwaantitii. Boqonnaan takka veektar kwaantitiidha jechuudha. Introdakshinii qabaa. Seensa. In saayinsii particularly in physics keessattuu fiiziksii keessatti you try to make measurement as precise as possible. Measurementiin barbaachisaa jechuudha fiiziksii keessatti. Several times in the history of science yeroo hedduu seenuma saayinsii keessattuu precise measurement have led to new discover or important development. Wanta baay'ee barbaachisaa ta'e jechuudha safara jechuun. Argannaadhaaf yookaan developmentiidhaaf wanta baay'ee barbaachisaa ta'e jechuudha. Any number or set of numbers used for quantity description of physics phenomena is called physical quantity jedhama. Wanti tokko set of numberiin tokko wanta takka ibsuudhaaf quantity tokko ittiin fayyadamnu maal jedhama? Physical quantity dha jechuudha. Physical quantity kun physical quantity can be generally be divided into group. Walumaa galatti physical quantity kun bakka lama qoodama. Physical quantity bakka lama qoodama jechuudha. Scalarii fi vector jee bakka lama qoodama jechuudha. Garaagarummaa isaan jidduu jiru scalarii vector jidduu jiru maal akka ta'e ni ilaallaa jechuudha jalatti. Physical quantity can be generally be divided into groups. Garee lama qoodama. Isaanis scalar and vector. Scalarii fi vectoridha jechuudha. Scalar ka jennuun scalar have only magnitudes while vector scalar ka jennuun kun kan maal qofaan ibsamu hamma qofaan amount qofaan magnitude qofaan kan ibsamu scalarii jedhama jechuudha. While vector have both magnitude in the direction. Vectoriin ammoo magnitude illee ni qaba, direction illee hammaa fi kallattii. Fakkeenyaaf velocity fudhadhu. Velocity hangam takka saffisa speed isaa 10 meetira per second to north yookaan to east jettee ibsuu qabda malee 10 meetira per second qofa jettee ibsuu qabdu jechuudha. Kanaafuu velocity maali? Vectoridha jechuudha. Vectoriin maaliin ibsama? Magnitude fi direction kan ibsamu vectoridha. Garaagarummaan isaan jidduu jiru scalariin magnitude qofaan ibsama. Vectoriin ammoo both magnitude in the direction hammaa fi kallattiin ibsama jechuudha. The concept of vector in the scalar helps us in understanding physics of different natural phenomena. Hubannaa vectorii fi scalarii kun si gargaaraa jee akka hubattu amala fiiziksii garagaraa physics of different natural phenomena akka hubattuuf si gargaaraa jechuudha. Conceptiin vectorii fi scalarii. You will learn about this topic in this unit. Topikii kana jalatti waa'ee isaanii ilaalla, waa'ee scalarii fi vectorii. By the end of this unit, erga boqonnaa kana xumurte, you should be able to wanti ati baruun si barbaachisu jechuudha. Understanding the difference between scalar and vector. Garaagarummaan vectorii fi scalarii jidduu jiru maali? Demonstrate vector representation graphically. Vectoriin akkamitti graphically bakka bu'a jiru. Now, how to add and subtract two or more vector graphically. Vectorii lamaa fi lamaa ol akkamitti graphicallyidhaan walitti hidhuu yookaan walirraa hir'isuu dandeenya. Haja'u beekuu qabda. Resolve a single vector into its component. Vectorii tokko bakka lamatti adda baasuu x fi y intercept jechuudha. Bakka lamatti adda baasuu danda'uu qabda jechuudha. Takka tuqaa takka scalar and vector jedha. Scalarii fi vectorii. By the end of this section you should be able to erga sectionii takka tuqaa takka kana xumurte wanti ati beekuu qabdu define scalar and vectorii. Vectorummaan maali? Scalariin maali? Haja'u ibsuu qabda jechuudha. Describe the difference between vector and scalar. Garaagarummaa scalarii fi vectorii jidduu jiru maali? Haja'u ibsuu qabda. List some scalar and vectorii. Example isaanii yookaan isaan tarreessuu qabda. Scalariin maal fa'aadha? Vectoriin maal fa'aadha jettee adda baafachuu qabda jechuudha. Eessa irratti? Sectionii kana irratti. Okay. As discussed in the introduction, akkuma introduction irratti discuss goonetti, physical quantity can be classified into two categories. Bakka lamatti qoodamaa inni isaanis scalarii fi vectoriidha. Physical quantity that fail
in the first category are those that can be completely specified by number together with an appropriate unit of measurement. Maaliif sama jeelal physical quantity khajal qaba iskalarii baana biya. Iskalariin kun kamaal qofaan ibsamu by numberii fi together with an appropriate unit of measurement sirrii kate jechuudha. Unity sirrii kate fakkeenya isaan ilaalla. For instance fakkeenyaaf it makes perfectly good sense to say that the length of an object is 1.42 meter or that the mass of an object is 12.20 kilogram. Kanaafuu maal jenna scalar quantity maaliin ibsama nambarii fi lakkoomsaa fi together with an appropriate unit of measurement sirrii ta'e. Asirra maal jedhe lengziin objectii tokko takka tuqaa 4.2 meetira. Maasiin iskalariidha, lengziin iskalarii. Maasiin 12.20 kiloogiraama. Yuunitiin isaa biraa qabu hafuun qabdu. Yuunitii sirrii ta'een ibsamuu qaba. Garuu kiloogiraama kana kallattii akkana kanaa ittiin ibsitu jechuudha. Kanaafuu iskalar kwaantitiin nambarii fi hammaa fi maaliin ibsama unit measurement unitii sirrii kataate malee direction hin qabu jechuudha. Vectoriin ammoo direction qaba. Garaagarummaan isaan jidduu jiru kanumaa jechuudha. You do not have to add anything to the description of length or mass. Walitti ida'uu hin dandeenyu jee wanta kamiyyuu. Description isaanii maasii fi lengzii waan garagara ta'aniif jechuudha. Similarly haaluma wal fakkaataan the statement that the density of water amma density illeen iskalariidha. Density of wateriin meeqa? 1000 kiloogiraam meetir kiubiidha. Garuu kallattii inni qaba amma kallattii kam jettee east west north south jettee hin ibsitu jechuudha. Garuu unity isaa wajjin ibsitaa jechuudha. Maal jedhama iskalar quantityidha jechuudha. Densitiin kanaafuu maali iskalar quantityidha jechuudha. Is completely description of density. Guutumaa guututti wanni 1000 kiloogiraam meetir kiubii hojii kun maal ibsaa? Density bishaanii ni ibsaa jechuudha. Quantity that can be specified in this simply straightforward way are called scalar quantity. Gartee amma asii olitti ibsine kun maali scalar quantity dha. Kallattiin qabu waan ta'eef jechuudha. Those scalar quantity are physical quantity that can be completely specified by a single number. Lakkoomsa qofaan jechuudha. Together with appropriate unit of measurement. Unity isaa kasirrii ta'e wajji ka ibsamu maal jedhama? Scalar quantity dha jechuudha. Scalar quantity maal fa'aadha? Time, distance, speed, length, volume, temperature, energy, power, the other example of scalar quantity dha jechuudha. Kanneen maali? Example scalar quantity maal fa'aan? Time, distance, fageenya, speed isa wanta tokko lengzii, volume, temperature, energy, power kun example scalar quantity jechuudha. Kanaafuu vectorii maal akka ta'e ilaallaa jechuudha. Scalar quantity asii olii ilaallee jira. Wanti tokko kamaal jedha? Scalar quantity can be completely specified by single number together with an appropriate unit of measurement. Lakkoomsaa fi unity sirrii ta'e hammaa fi unity isaa sirrii ta'e hojii gisee ibsame scalar quantity jennaan kallattiin qabu jechuudha. On the other hand, quantities that fail in the second category are those which require both magnitude in the direction for completely description. Isa ibsuudhaaf vector quantity jettee kalamaffaa kun jechuun maal barbaachisa? Hammaa fi kallattiillee qabaachuu qabaa jechuudha. A simple example is velocity. Fakkeenyi isaa salphaan tokko maal haa fudhannu? Velocity haa fudhannu. The statement that the velocity of train is 1000 km per hour does not make much sense unless you also tell the direction in which the train is moving. Amma fakkeenya velocitiin treenii tokko 1000 km per hour yoo jette seensiin uume jechuudha. Hiikkasiin kan maaliif jennaan kallattii kamiin haja'u ibsuu qabdaa jechuudha.
Force is another such quantity. Force illeen maali scalar vector quantity dha jechuudha. You must specify not only the magnitude, the force but also direction in which the force is applied. Direction kamirratti irra gaggeeffame kajuu forcein ni barbaachisa jechuudha. Kanaafuu force illee maali vector quantity dha jechuudha. Such quantity are called maal jedhama? Quantity akkanaa kun vectorii jedhama jechuudha. Hammaa fi kallattii barbaadu. A vector quantity has both magnitude and direction. Magnitude fi direction in ibsamu vector quantity dha jechuudha. Isaanis maal fa'aadha? Displacement, acceleration, momentum, impulse, weight, electrical field, strength. Other example of vector quantity jechuudha. Kana qabachuu qabdan fakkeenya isaanii. Okay, section summary. In physics, you deal generally with two kind of quantities, scalar and vector. Ilaalle jira. Wama sanii ibsaa kun asitti. Scalar are quantities that are specified maal qofaan ibsamu by the magnitude qofa. While vector are quantities that are specified by the magnitude fi direction kan ibsamu jechuudha. Review question. Explain how vector quantity differ from scalar quantity. Give some example for it. Garaagarummaan isaan jidduu jiru maali jaa? Vector quantity maaliin ibsama? Hammaa fi kallattiidhaan. Scalariin ammoo hamma qofa. Kanuma garaagarummaan isaanii. Exampliin isaanii fakkeenyaaf vectorii velocity ta'anii mass yoo dandeessa jechuudha. Fakkeenya isaaniitis tarreessuu dandeessaa jechuudha. Which of the following physical quantity are vectors and which are not jaa? Force, temperature, volume, velocity, age, weight. Forcein vectoridha. Velocity vectoridha. Kaan ammoo weight illeen vectoridha. Kaan ammoo scalaridha jechuudha. Vector representation. Vectorii maaliin bakka bu'a? By the end of this section, you should be able to wanti ati baruu barbaachisu. Identify the magnitude in the direction of vectorii adda baasuu qabda. Discuss how vector can be represented algebraical or graphically kan bakka bu'a. Discuss about different type of vectorii irratti discuss godhi jaa. In the previous section dabre kan irratti qo'ata karratti you will learn that vector are represented both in magnitude and direction. Vectorii maaliin bakka bu'an? Direction fi magnitude bakka bu'an hammaa fi kallattiin. On the other hand, vector quantity are represent either maaliin bakka bu'a? Vector represent algebraically or geometrically bakka bu'a jechuudha. Algebraically fajennuun kun they are represented by the bold letter. Quuma tana gurraachomsitee bakka buusuu dandeessa. Akkana yoo kan akka gurraachomsitee barreessite maal ta'uu ni agarsiisa? Vectorii ta'uu ni agarsiisa jechuudha. Maal jedhamsiisan? Algebraically. Or with an arrow over the letter. Qubee takka gubbaa jettee gubbarra qayyoo xiyya goote vectorii ta'uu agarsiisa jechuudha kunis. For example, fakkeenyaaf a displacement can be represented by the expression s 50 kilometer 50 kilometer south west yookaan s is equal to 50 kilometer maaliif amma qubee gurraacha waan ta'eef vectorii bakka bu'aa jechuudha. Designated only the magnitude of the vector yoo kana ta'e yoo qubeen sana immoo akka gurraachame maal ibsa? Vectorii ta'uu isaa ibsaa jechuudha. The magnitude is also indicated by placing absolute value notation around the symbol that denotes the vectorii bakka bu'aa jechuudha. Kana goote absolute vectorii keessa yoo kana keessa maal hojii wal qixa? Vectorii hojii wal qixa. Kun vectorii ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. You can write equivalent kanaaf kun. On the other hand, vectors are represented geometrically by an arrow or an arrow tipped line segment. Isa kana baanaa jechuudha. Graphically jechuun teelii jira akkanatti kana goote kun maal ibsa? Magnitude. Kunoo xiyya kun headiidha. Asii fi asitti hangana maali? Kun maal ta'uu isaa ibsa? Direction ta'uu isaa ibsa jechuudha. Namoo teeliidha kun headiidha jechuudha. Mataa fi eegee waan hudduu jedhanii teelii. Such an arrow having specified length in the direction shows the graphical representation of vectorii. Inni kun maal agarsiisa?
veektarii ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Giraafikaalii gisee bakka buusan akka buusnaa jechuudha. The initial point of arrow is called maal jaamee isin jalqabaa kun teelii jaamti. And the final point of arrow is head mataa jaamti isin xumuraa kun arrow ija kanaa. It is indicated akka fakkii takka tuqaa takka irratti agarsiifamutti. The arrow is drawn to scale so that its length represents the magnitude of vector. Lengthiin kun fageenya asii fi jidduu kun magnitude bakka bu'a. And the arrow point in the specified direction of the vector. Maal ibsaa direction isaa ibsaa jechuudha. Heensa kanaafuu the length of arrow representative the vector magnitude if it is drawn in scale. Lengthiin maal ibsaa magnitude ibsaa jechuudha. Arrow head representative vector direction arrow hin kun immoo headin isaa direction ibsaa jechuudha. Thus in order to draw vector accurately karaa sirriitiin vectorii tokko kaasuudhaaf you must specify scale in the include reference direction in the diagram dhaan ibsuu qabda. Vectorii tokko karaa sirriitiin kaasu. To do this you need a ruler to measure irsaastuu nu barbaachisa. Draw the vector to the correct length sirriitiin kaasuudhaaf akkatti kaasuudhaaf jechuudha. The length of arrow should be proportionally to the magnitude. Wajji wal qixa jechuudha proportionally. Length fi magnitude kanarratti baanaa jechuudha. Of the quantity being represented. So you must decide it on the scale for you drawing. For example, let 1 centimeter on paper represented 2 Newton. 1 centimeter represent 2 Newton. Centimeter takka maal bakka bu'aa magnitude 2 magnitude akka qabu force bakka bu'uu danda'a jechuudha. A force of 20 Newton toward the east would be represent an arrow 10 centimeter long arrow centimeter 10 dheeratu meeqa bakka bu'uu danda'a forcein 20 Newton ta'e toward the east bakka bu'uu isaanii danda'a jechuudha. Scale allows us to translate the length of arrow into the vector magnitude ibsuu ni dandeenya jechuudha. Length maal bakka bu'aa akka jenne akka reefu magnitude bakka bu'aa waan jenneef. The important thing to choose scale that produce diagram of responsible size. Kanaafuu wanti barbaachisaan isuma kana vectorii maal bakka bu'uu isaa beekuudha. Graafikaaliidhaan vectoriin bakka ni bu'aa waan jedhamu beekuu barbaachisaadha jechuudha. A reference direction may be line represent horizontal surface or the point of the compass. Horizontal line dhaan akkatti bakka buusuu dandeenya vectorii jechuudha. Akkatti illee jechuudha. Xiyyaan maalii jettee asii fi jidduu magnitude onammoo direction ibsaa akkatti illee bakka buusuu ni dandeenya jechuudha. The following are the procedure that you may use for drawing vector graphically. Vectorii tokko graphically dhaan kaasuudhaaf stepin ati si barbaachisu isaan kanaa jechuudha. Tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, afuraffaa kanaa jechuudha. Decide upon scale and write it down. Scale isaa irratti murteeffadhu san booda irratti kaasii jaa barreessii. Determine length of arrow represented vector by using the scale. Length irratti kaasuu deemtu san maal scale fayyadamii bakka buufadhu kaasii jaa. Sadaffaa irratti draw the vector as an arrow. Vector akka xiyyeeffadhu. Make sure that you fill in the arrow head. Moodamata barruu illee guutuu qabdaa fi fill in the magnitude of the vector illee guutuu qabda. Amma fakkeenyaaf draw the vector 16 kilometer east fatee tokkoffaa nafaas meeqa amma magnitude illee seekan 16 kilometer east to scale by indicating scale that you have used. Scale fayyadamu deemtu fayyadame kaasii jaa scale dhaan agarsiisi. Solution first jalqaba maal jette let us decide upon scale ni murteeffadha. Let 1 centimeter tokko represented 4 kilometer bakka bu'a jechuudha. So 1 centimeter 4 kilometer yoo ta'e kan nuti kaasuu deemnuuf meeqa ta'a 16. 16 meeqa bakka bu'a? Takka centimeter 4 bakka bu'a. Kanaafuu 4 jechuudha. 16 kilometerri centimeter meeqa irra kaa'ama? 4 kilometer 4 centimeter jechuudha. The direction is in the east direction.
Using information kana fayyadamtee you can draw vector as arrow as follows akka kaasuu dandeessaa jechuudha. 6 kiiloomeetira jechuun maal bakka magnitude dha jechuudha. Fi vectoriin bifa kanaanis bakka bu'uu ni danda'a jechuudha. Scale diagram for vector with magnitude isaa 16 ta'e jechuudha. On the other hand, the following are some different type of vector. Gosoota vectorii muraasa ajoo jiran ilaalla. Vectorii 0 vector or null vector jechuuf 0 vector jechuun tokkuma jechuudha. Vector with 0 magnitude in the no direction. Vectoriin tokko ka magnitude isaa 0 ta'ee fi ka direction hin qabne maal jedhamee beekama? Null vector or 0 vector dha jechuudha. Lammaffaa unit vector jedhama. Unit vector ka jedhamu vector that has magnitude equal to 1. Magnitude isaa ka takkaa walqixa ta'e unit vector dha jechuudha. Equal vector vectorii walqixa jechuudha. Vector that have the same magnitude in the same direction. Vectoriin tokko magnitude isaa the same ta'e direction isaa the same yoo ta'e equal vector jenna. Fakkeenyaaf 10 meter per second east jennee 10 meter per second west yoo jenne amma vectoriin kun walqixaa miti. Sababni isaa magnitude isaatii walqixa. Maali garagara ta'e? Direction garagara ta'e. Kanaafuu akka kanaa kana walqixaa miti jenna. Walqixa ta'uuf maal qaba? Maal ta'uu qaba? 10 meter per second east 10 meter per second east yoo ta'e kun A jiin kun B. Kanaafuu A fi B maali? Walqixaa jechuudha. Vector kanaan walqixa equal vector jettaan jechuudha. Have the same magnitude in the same direction qabaachuu qaba. Vectoriin tokko equal jechuudha. Kanaafuu equal vector ka jennu the same magnitude fi the same direction qabu jechuudha. Negative of vector afuraffaan jechuudha. Negative vector ka jennuun vector that have the same magnitude qabu but opposite direction with given vector nu kana keessatti akkuma haree hojjanne irratti magnitude isaanii the same 10 newton jennee west yoo jennee kabiraa 10 newton east yoo jenne ammoo wanni kun maali? Negative vector dha jechuudha. The same magnitude garuu maali? Opposite direction isaanii gargar kaan achi yoo deeme kaan as deeme maal jedhama? Opposite direction yoo ta'e negative of vector jedhama jechuudha. Section summary. Algebraic vector represented by bold face. Algebraic ka jennu maaliin bakka bu'u jenne reefu? Bold face letter or an arrow over the letter A jettee yookaan gurraachumtee bakka buutu vectorii yookaan A jettee xiyya gubbarra yoo buuste maali? Algebraic methodidhaan vectorii gisee bakka buustu bifa kanaan bakka buustaa jechuudha. Geometrically vector is present by an arrow where the length of arrow presented. Algebraically ka jennuun akkana gootee jechuudha. Maal bakka bu'aa asirraa kaasee hangasitti magnitude lengthiin isaa. And arrow heading ammoo represent direction of the vector dha jechuudha. Okay student har'aaf nu ga'a. Subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa. Channel keenya nu jajjabeessaa. Isiniin jennaa jechuudha. Bye.